Gammadoo Jamaal maatii isaa waliin ta'uudhaan erga biyya baqatanii bahanii bubbulaniitu jiran. Sababa abbaan isaa gama siyaasaatiin biyya keessatti dararamni irra gahaa tureef isaa fi abbaa isaa dabalatee maatii isaa waliin baqatanii Keeniyaa galan. Achis takka bubbulanii gara Yuugaandaa itti aansuudhaan gara biyya amma keessa jiraatanii Oslo Norweeyitti godaanan. Yeroo ammaa qopheessaa filmii afaan Oromoo ta'uudhaan dalagaa Dargagoo Gammadoo Jamaal. Yeroo Gammadoo Jamaaloo gara Artii yookiin filmi hojjetutoo akkamitti seenee yookiin akkamitti eegale. Daa'imummaarraa eegalee artiidhaaf keessattuu artii fakkiidhaaf fedhii guddaa akka qabu dubbata. Kana malees hawaasa keenya keessatti hanqinni artii filmii waan jiruuf qaawwa sanduuchuudhaaf kaka'uun jalqabee jira. Ogummaa filmii kanneen akka kaameeraa waraabuu, suur-sagalee gulaaluu fi daayiriktaringii mana barnoota Norweeyitti argamu keessa galee barate. Maatiin isaa hedduu akka jajjabeessaa turan dubbata Gammadoon. Keessattuu abbaan isaa fedhii isaa kana hedduu deeggaraa akka turan ibsa. Wantitti amantee kophaa kee dhaabbattus itti hin dhiisin naan jaa ture jaa abbaan isaa. Saba kootiif dhugaan akka hojjedhu natti himaa ture. Wantitti amantee kophaa kee dhaabbattus itti hin dhiisin naan jechuudhaan galate abbaa isaa hima. Artii Oromoo biyya ambaatti immoo meeshaa fi beekumsi biyya alaarraa argatu hedduudha. Kanjuu Gammadoon rakkoon inni guddaan taatota filmii irra hojjetan argachuu dhabuudha jaa. Yeroo tokko filmii guutuu waraabanii erga xumuranii booda taateen tokko keessaa bahuun filmii sana akka haaraatti jalqabuun waraabamuu takka hin dhaga'u jaa. Kun ammoo osoo isa danquu baate filmiiwwan hedduu oomishuu akka danda'us ni dubbata. Hudhaalee kanaa fi kanneen biroo keessaa kutannoon darbuun hanga arraa filmiiwwan afaan Oromoo 6 fi kilippiiwwan hedduu dalageeti jira. Kanneen keessaas filmiiwwan amaanaa fi cabsaa jaaman daawwattoota biratti fudhatama gaarii argataniiti jiran. Filmoonni isaatis harki irra caalu kan irratti xiyyeeffatu haala uummanni Oromoo wayita ammaa keessa jiru irratti wayita ta'u. Dhimmoota birootis keessatti kan hammatuudha. Kana malees Gammadoon akka itti waa hojjetan tutorials videoodhaan waraabuudhaan afaan Oromoon marsaariitii irratti gadhiisa. Isaan kunis ogummaa suuraa video waraabuu, gulaaluu fi daayiriktingii irratti xiyyeeffatu. Dargaggoota artii keessa seenuu barbaadanii fi akka waliigalaatti hawaasa Oromoof qophaa'aniidhaaf fuula duroo maal akka yaadanis ni dubbata. Osoo naa milkaa'e gara biyyaa deebuun artii filmii dagaagsuun barbaada kan jiru dargaggoon kun artistoota Oromoo biyya keessa jiran gama hundaanuu gargaaruu ni barbaada jaa. Guyyaan kaleessaa arraa miti. Guyyaan arraa immoo baru hin ta'u jee kan makmaaksee Gammadoon sadarkaan artii Oromoo yeroo ammarra jiru jijjiiramaa jira jaa. Haa ta'u malee akka addunyaatii fi akka afaanota birootti wayita laallu guddatee jira jechuu hin dandeenyu jaan. Sababni kanaatis jaa. Itoophiyaa keessa afaanii fi aadaa akka dagaagsineef baroota hedduudhaaf cunqurfamaa turuu keenya waliin wayita laallu hedduu duubatti hafnee jirra jee yaadu jaa. Filmii fi artiin Oromoo yeroo dhiyootti sadarkaa isaa kan eeggate akka ta'u abdii guddaa akka qabus ni dubbata. Kana malees gama isaatiin filmiin afaan Oromoo har'a qopheessuurra akka jirus himeeti jira. Filmiin kun sadarkaawwan filmii kanaan dura hojjeterraa sadarkaa tokko kan ol ka'e akka ta'u waan hin barbaadeef akka gaariitti miidhaa isaatiin jira jaa. Biyya ormaatti sammuun gabroomuu sammuunis bilisoomuu kan jiru dargaggoon kun ilmi namaa wayita addunyaa kanarra jiraatu nageenyaa fi bilisummaa isaatu isa barbaachisa jaa. Biyya ormaa amma Gammadoon keessa jiru gariin bilisummaan haa jiraatu malee gariin biyya akka yaadu dubbata. Biyyoo fi yeroo hundumaa haadha biyya ormaa keessa waaniin argadhe jiru jiraate baqataa jee waamamu qofa jechuudhaan goolabamu. Arramoo boruu yoomi biyya gale jee yeroo hunda akka yaadus ni hima. Guyyaa tokko akka milkaa'us abdii qabu lafa kaaya xumureetiin jira.